Akkam nagaa jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana barnoota nama qabadhee jiru waa'ee haadhaadha. Innis immoo maal kan jedhudha waa'ee dhibee haqqee yookaan ol deebisuu yookaan ol guuruu yeroo ulfaa kan jedhudha. Akkuma beekamu ol guurraa yookaan haqqeen yeroo ulfaa beekamaadha. Keessumaa ulfa gara jalqabaa jechuun. Wanti kun dubartoota ulfaa keessaa persentaa 3 fi sanaa ol biratti mul'ata. Dubartoota ulfaa 100 keessaa dubartoonni 3 fi isaa ol ta'an yeroo ulfaa dhibee haqqee yookaan dhibee ol guurraa godhatu jechuudha. Mee maalti fida wanta kana kan jedhuu fi dhibbatti wanti dhibee kana fidu beekamuu baatu wanti kun ulfa wajjin kan wal qabatedha. Dubartoota gadameessa keessatti daa'imman qaban biratti mul'ata. Haa ta'u malee kanneen lakkuu ulfaa'an, kanneen daa'ima tokko ol ulfaa'an, kanneen ulfa duraanii irratti wanta kana qaban mucaa jalqabaa yookaan mucaa lammaffaa yeroo deessu wanta kana qabaannaan marsaa ittaanutti yookaan daa'ima ittaanutti yeroo ulfooftu qabaachuun ishee ol kaa'aadha. Akkasumas immoo maatii keessa sanyiin kan deemu waan ta'eef maatii keessa namni waan akkasii qabu jiraate akkasumas dhibee mata dhukkubbii miigireen kan jedhamu sana yoo qabaatte hedduminaan mul'atuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kanneen lakkuu ulfaa'an, kanneen ulfa duraanii irratti wanta kana qaban, kanneen maatii keessaa namni ta'e qabu akkasumas immoo dubartii dhibee mata dhukkubbii miigireen jedhamu qabu biratti wanti kun hedduminaan mul'ata jechuudha. Haa ta'u malee namni kamuu yookaan dubartiin kamuu dhibee kana godhachuu dandeessi. Wanti kun yookaan haqqeen kun irra caalaan kan inni mul'atu erga daa'imni gadameessaadha keessatti hafee naannoo ji'a 4 yookaan ulfa 7-16 jechuudha. Haa ta'u malee harki caalaan isaa dhibeen isaa gad aanaa waan ta'eef of eeggannoo malee yaalan barbaadu hedduun isaanis mana yaalaan dhufan jechuudha. Ofuma isaa deebi'ee dhiisa waan ta'eef. Dhibeen kun yoo hammaate tarii haadha miidhuu danda'a. Haa ta'u malee yeroo hedduu ulfii reefuudha waan ta'eef daa'imman miidhuu eenyuun miidha caalmaatti haadha miidha jechuudha. Dhibeen kun yoo hammaatu maal fiduu danda'a haadha sanarratti kan jedhuuf tariitii haati sun akka baay'ee huqqattu kan akka baay'ee qallattu taasisuu danda'a. Waan isheen nyaatte hundi hin ba'a waan ta'eef yookaan hin haqqiste waan ta'eef dhibee hanqina nyaataa fiduu danda'a. Dhangala'aan qaama keessaa dhibnaan kalee miidhuu danda'a. Dhibee sammuu yookaan xiinsammuu miidhuu danda'a. Akkasumas immoo bishaan qaama keessa jiruu fi albuudota qaama keessa jiran hedduu hir'isuudhaan dhibee biraa keessa buusuu danda'a jechuudha. Yoo baay'ee cimee hammaataa ta'e. Kanaafuu ol guurraan kun al 6 fi isaa ol yoo ta'e guyyaa tokkotti jechuudha. Ulfaatinni isaanii persentaa 5 yoo irrate atattamaan gara mana yaalaa deemuu qabu. Yeroo hedduu afaan namatti hadheessu tuttufuu fi waan akkasii kun koomaniidha. Haa ta'u malee darbeeyyuu haqqee yookaan ol guurraan jiraachuu danda'a. Kun egaa guyyaatti 6 fi isaa ol yoo ta'e ulfaatinni qaama isaanii yoo irrate atattamaan mana yaalaa deemuu qabu jechuudha dubartoonni gadaatti baatan. Akka waliigalaatti dhibee kana ittisuuf maal gochuu qabu kan jedhuu fi dubartiin ulfi tokko yookaan dubartiin gadameessatti daa'ima baattu tokko yoo wanti kun ishee mudatee jalqaba nyaata xixiqqeessanii amma nyaachuu takkaatti guddisanii yookaan baay'isanii nyaachuu utuu hin ta'in xixiqqeessanii amma nyaachuu garaagarummaa isaa 2-3dhaan xixiqqeessanii nyaachuu. Inni garbiraan nyaata coomaaf dhadhaa of keessaa qaban hir'isuu. Nyaanni coomaaf dhadhaa of keessaa qaban wanta kan itti hin hammeessu kan itti cimsu waan ta'eef kanneen akkasii nyaata keessaa hir'isuun barbaachisaadha. Akkasumas soorata kan pirootinii vaayitaaminaan adda addaa qaban kanneen akka kuduraalee fi muduraalee adda addaa nyaachuu. Zinjibila qofaa isaas haa ta'u nyaatatti makanii nyaachuun amma ta'e wanta kana in hir'isa jedhama. Akkasumas immoo nyaataa fi dhugaatii ho'aa fayyadamuu dhiisuu. Wantoonni ho'aan amala wanta kana itti cimsuu qabu waan ta'eef nyaataa fi dhugaatii ho'aa ta'an fayyadamuu dhiisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni garbiraan nyaata gogaa ta'an kan akka akaayii fayyadamuu. Nyaanni gogaa ta'an kan akka akaayii yeroo baay'ee wanta kana hin fidu waan ta'eef wanta akkasii fayyadamuun gaariidha jechuudha. Kanneen akka koshooroo adda addaa, kanneen samsamanii guddoo, kanneen gogaa ta'an kanneen kana fayyadamuu gaariidha. Nyaata dura bishaan dhuguu. Kanneen nyaata dura bishaan dhugan yeroo hedduu wanti kun humnaan yookaan baay'atee mul'atu warra akkasii biratti. Kanaaf amma danda'ametti nyaata dura bishaan amma ta'e dhuguun barbaachisaadha. Akkasumas nyaata booda boqonnaa fudhachuu, foolii nyaataa haaraa fi akkasumas immoo ho'a hir'isuun barbaachisaadha. Foolii nyaataa tokko yoo dhufe yeroo hedduu wanti kun itti cima waan ta'eef akkasumas immoo haara adda addaa fi
ho'ina yookaan kilaameetii naannoo ho'aa ta'e mana ho'aa ta'e keessa turuun gaarii miti waan ta'eef amma danda'ametti foolii nyaataa hir'isuu, haara yookaan qilleensa abidda gubate irraa bahu hir'isuu akkasumas immoo ho'ina ruumii keessa jiraatan yookaan bakka jiraatanii amma ta'etti hir'isuun barbaachisaadha jechuudha. Kana gochuun fooyya'uu didee yoo isaanitti hammaate mana yaalaa deemuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas immoo dhibeen kun heddumminaan kan inni mul'achuu jalqabu akkuma jenne naannoo ulfa ji'a tokkoof walakkaa yookaan naannoo ulfa torban ja'aati. Haa ta'u malee hanga ji'a sadiitti ta'ee ji'a sadii booda irrachaa deema jechuudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Ofuma isaa deemee waan dhiisudha. Haa ta'u malee wanti kun didee guyyaatti isa jaabsaa ol taanaan ulfaatinni qaama isaanii irrannaan mana yaalaa deemuun qorichoota adda addaa kanaaf fayyadan fudhachuun baay'ee murteessaadha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Barnoota gabaabduu kan maatiif ta'u kan inni qabadhee jiru turtii gaarii.